Waxabajjii bultii 22 bara 2012 galgala kan ajjeefame weellisaa Oromoo Hacaaluu Hundeessaa yaadannoo isaaf jecha kan jalqabame badhaasii Hacaaluu Hundeessaa marsaa sadaffaan Finfinneetti sanbata darbe kana gaggeeffamee jira. Guyyicha faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa ji'ootaa fi kaadhimamtoota badhaasicha dorgomaa turan kan sagalee hordoftootaa fi murteessitootaa irraa aanaa argatan jedhaman badhaaseera. Sanbata galgala bakka namoonni hedduun argamanitti sagantichi gaggeeffamu jalqaba sirnichaa irratti haasawa kan taasisan haati warraa Hacaaluu Hundeessaa fi hojii gaggeessituun faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa Adde Faantuu Damissee ajjechaa Hacaaluutiif amma haqa hin arganne jechaan dubbatte. Hin bubbula malee hacee koo dhugaan kee yoom dhokata. Hacee koo anaaf eenyumtuu qulqulluu miti. Yeroo darbes dubbadheeraa ammas nan dubbadhaa amma dhugaan saba'utti dubbii koo hin dhiisu hacee koo anaaf eenyumtuu qulqulluu miti mootummaan isaa ta'u warri miti mootummaa dhugaa hacee warri beektan nu baasa ajjeesaa fi ajjeesisaa isaa seeraaf nuuf dhiyeessa qulqulluu ta'uu keessan nuuf mirkaneessa. Weellisaa Hacaaluu Hundeessaa sirba Oromoo fooyyessuudhaaf utuu dhimma galaafatame kan jette Adde Faantuun faawundeeshiniin yaadannoo Hacaaluuf dhaabbates dhamaatii isaa kana fiixaan baasuuf jecha qaamotaa fi namoota sirba afaan Oromoo guddisuuf hojjetu jedhe jajjabeessuu itti fufaa jettee jirti. Badhaasa Hacaaluu Hundeessaa sadaffaadhaan faawundeeshinichi dorgommii hojiilee muuziqaa 11 adda baase dabalatee namoota bara jireenya isaanii hojii muuziqaa Oromoof hojjetan akkasumas immoo dhimmamtootaa fi quuqamtoota muuziqaa Oromoo jechaan namoota 14 waliigalaan badhaasee jira. Barana Ramaddii badhaasa umrii guutuu kan argatte qabsooftuu fi weellistuu Oromoo Ilfinesh Qannooti. Lalisaa Idris Adam miseensa koree badhaasa Hacaaluu Hundeessaati. Waa'ee aartii muuziqaa gama dubartootaatiin jiru yoo kaafne Ilfinesh Qannoo irraanfachuu hin dandeenyu. Barana badhaasni Hacaaluu Awwaard illee Ilfinesh Qannoo fi Lifetime Awwaardidha kan inni kenne miira uummataa ilaalaa turte gammachuu guddaatu namatti dhagahame waan kana ta'uu isaatti gamanumaan Ilfineshin illee baga gammadde jechuun barbaada. Adde Baqqalash Gammachuu fi Adde Alamituu Dhaqqabaa maatii weellisaa Oromoo Yoosef Gammachuuti. Weellistoonni muuziqaa Oromoof dhama'anii turan yaadatamuu isaanii irratti akkas jedhu. Artistoota Yoosef Gammachuu fa'aa wajjiniin turan kan akka Gammachuu Usmaayyoo fa'aa isaanii yaadatanii Ilfinesh Qannoo fa'aa goota dhasheenoo ishees yaadatanii galatoomaa jedhaniiru. Yoosef amma nama magaalaadha. Markaatoo keessatti guddate, markaatoo keessatti jiraate. Hacuucamni guddaan kan irra ga'e markaatoo keessatti. Saba biraa afaan biraa akka gaariitti dubbatama. Afaan Oromoo dubbachuun garuu yeroo sana rakkina guddaa qaba ture. Aniyyuu madaa hedduun of keessaa qaba. Haa ta'u malee garuu Waaqayyoon galata argatu as geenyeerra kana caalamoo dagaaguu qaba. Badhaasa bara kanaatiin badhaasa dhimmamtoota muuziqaa Oromoof hojjetanii amma rakkoo keessa jiran jedhamaniin weellistoonni lama jechuunis weellisaa Gammachuu Ittaanaa kan duraan miseensa baandii Kibur Zabanyaa ture amma waardiyyaa ta'ee jiraatu darbees immoo biyya Oromaatti rakkoo hedduu keessa darbeera kan jedhamu Suutee Baarantoo badhaafamanii jiran. Ramaddii dorgommii albamii muuziqaa Oromoo kan baranaa kan injifate sirboota muuziqaa hiphaappii fi R&B afaan Oromoodhaan kan eenyu beekamumti argate Surraatiidha. Surraan kan inni badhaasa kana injifate albama isaa Booree jedhuuni. Qoteeshinii xiqqoo tokko wallee bareedaa hojjettee karaatti dhufte kanaan wallistoota hedduu hin qabnuuti jabaadhu. Hacaaluu Hundeessaa wallee nan dubbadha maal abbaasaa jedhu Dinqisaa Dabalaa wajjin yeroo hojjennu kan inni naan jedhe keessaan fudhadhe. Gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Hojiin albamaa dadhabsiisaadha. Akkana dadhabdee immoo isteejii akkanaa irratti rikooginishinii akka gaafa argattu gammachuu guddaatu sitti dhaga'ama. Hundumayyuu namoota hojii kana keessatti na gargaaran galatoomaa jechuun hin barbaada. Ulfaadhaa sinis. Kana malees dorgommii badhaasa Hacaaluu baranaa kana weellisaa Taaddalee Gammachuu sirba isaa Sanyii Leencaa jedhuun ramaddii sirba aadaa filatamaa injifatu torbeedhaan dura albama isaa Gaaffii koo jedhu kan hordoftootaan ga'e weellisaa dargaggeessi Guutuu Abarraa ammoo badhaasa wallee ammayyaa filatamaa bara kanaa fudhatee jira. Badhaasa artiistii cimaa bara kanaa weellisaa Galaanaa Gaaromsaa fi Eelsaa Nugusee sirba isaa Baala Gizeetiin Yusaan Geetaawun ammoo wallee filatamaa bara kanaa injifatu. Galaanaa Gaaromsaa dabalatee weellistoota hedduuf muuziqaawwan hedduu kan qindeesse Abbuz አንተነ ተፈራ በዳሰ ቅንዴሳ ሙዚቃ ፍለተማ ፍረቴ ጅራ ይሄ አዋርድ ብቻ አይደለም ስለ ጥበብ ስለ እውነት የተከፈለ ቃል ኪዳን ነውና ረመዲ ዳይሬክተር ፍለተማቲን አመንሲሳ ይፋ ገመ ኬሮግራፈር ፍለተማን ቱሉ ይርኮ ሆንጂ ፈተን ሰርበሴና እንጂ ፈኖ ሳምቤ ከንሰርቤ ምልኪ ጀማለሞ አርቲስት ያራ ፍለተማታይ በዳፋሜ ጅራ ብራ ገመዲ ሆጂገጌሳ ዳበተ ቪዥን ኢንተርቴይንመንቲቲ አጫሉ አዋርድሞ አቡስ barakana badhaasuun isaanii baay'ee na boonseera baay'ee na gammachiiseera akkasumas sirbi saambee seenaa uummanni Oromoo yookiin uummanni gurraachi
akka Afrikaatitti Ixaaliyaan irratti injifannoo argate. Milkii Jamaal yaada kana kaasee hojjechuu isaatiif. Because yeroo baay'ee nu seenaa injifannoo kenna baay'ee ittiin hin boonnu garuu kana yaadanii godhuun isaanii baay'ee na boonseera, baay'ee na ajaa'ibsiiseera. Akkuma beekamu bara kana sagantaa hedduu irratti yoo arginu qeeqa baay'eetu ture. Garuu filannoon bara kanaan baay'ee na ajaa'ibsiiseera. Sadarkaa kanaan qopheessuu isaanii baay'ee itti booneera. Muuziqaan tumsa hedduun hojiin hojjetamuu kan jedhu Birraan badhaasni kun itti fufee namoota hojii muuziqaa Oromoof dhamaan hundumaa fi wal ga'uu qabas jedhee jira. Lalisaa Idris Adam miseensi koree badhaasichaa ammas badhaasni maqaa Hacaaluutiin kennamu kun akka fooyya'aa deemuudhaa fi hojiin itti fufee ni hojjetama jedhee jira. Ajjechaa Hacaaluu Hundeessaa hordofee shakkamtoonni to'annaa jala oolfamanii turan hidhaa cimaa umrii guutuudhaa haga murtiin salphaa ji'a irratti darbuunsaa ni yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Boolee Finfinneerraa.